Simannaa keessan kanaaf galatooma ulfaadha. Qabeenyaanis hunda caala warra dhabee fuulaadha. Addunyaaf dhiibboo guddaa dhiikaa jedheetu isin eebbise akka gammaddan beeku. Garuu an isin eebbisuuf jaarsa miti. Jibbamuun qabu beektu jiraadhaan hawwii kooti. Yoo jiraattan jiraadheen yoo milkooftan milkaa'a. Jedhee ashamaa hordoftoota keenya akkam jirtu. Naguma chaanaalii haaraa bananneeti jirra. Chaanaaliin kun Ooraa jedhama. Ooraa eessaa akka dhufe immoo viidiyoo taanuun walitti himna. Innaa yoo isin chaanaalii kana sappoort na gootanii yeroo dhiyoo keessa verify waliin goone itti fufna. Yoo san hin taane immoo maal goona hin dhiisnamu. Dhiisuu wayyuu miti itti fufna. Moo innis kun harka keessan jira. Wanta hariinuu harka keessan jira. Annaa chaanaalii kanaaf yoo haaraa taatan hariinuu haaraadha. Atis haaraadha. Innaa hariin keessan namni tokko akka nafne subscribe gootu achi kaatanii like gootu namni tokko akka nafne. Innaa akkuma beekamu Itiyoo Telekoom asiin nu gorraa jira. Fuuldura kanaan illee miti asumaan nu gorraa jira. Safaariikoom immoo dhufeerra jennee yeroo nu gammannee Safaariikoomitti deebinu Safaariikoomis nutti garagale bineensa nuti ta'e mimii qalbii jaraamu mimii isin hin gaabbasanii. Hello Itiyoo Telekoom. Hello Safaariikoom. Kaduraan networking kee hojjetaa jiru jedhani. Safaariikoom. Urgate dhuftee uummataa fi networking kana dheesseera. Yoo dheesse ganaa dheessaa namni dhagaatta. Anaan fakkeenyaaf kinoo ka TikTok argitee birrii 100 galchuuf ta'a. Ati maal goote mee? Kati birrii 100 galchiti anjiibii afurii birrii tokko galcheera. Dhagaatta Itiyoo Telekoom. Odoo birrii tokko miti birrii lamayyuu galchite jechuudha. Narraa bita kaa namni maal jechuudha networking kiyya saffisaan. Eessatti wal arginaa dhumni keenya adda. Itiyoo Telekoom cadhistee afaan hin badin. Anaa fakkeenyaaf Shaashamannee jira. Bakka wanta networking kiyya paaworii qabuuf gizee masan si bira gaba. Akkasii gaarree maal taare? Saffisni isaa garuu akkuma jedhamu garuu akkuma hasaamu hangaruu natti hin fakkaatu yeroo baay'ee yeroon fayyadamu bichuus istaakiin godhama tokko. Mimii haa ta'u. Itiyoo Telekoom afaan babbaraa turte gara si argaa ture Shaashamannee taa'ee na bilbiltee. Shaashamannee maa dhufartaa? Atta networking kiyya akka saffisaa ta'e beektu qabeeti. Adda uummanni saniif filatee? Uummanni saniif na filatee. Bakka illee si baafachuu edda. Bakka walii galuu deemu. Walii galuu sirma. Walii galuu uummata walii fi. Bakka argamu. Gatii dabalta. Gatii dabaluu. Dabali. Ka TikTok birrii 30 galchina abu. Ka TikTok birrii 30 galchitaa? Bakka an fitna uummata dhangalaasnee la birrii isaanii ilalaan fitna ilalaan. Sagalee 22 godhu. 22 godhu. Bakka walii galteen ka buna taane buna dhugaa deennee mari'annaa. Ganaa boonaa. Aara fitna maal qaaqaara. Waliin mari'attanii nu fixuudhaa fi bakka. Itiyoonuu miidhamne meemee maal argattu? Dhugaa rabbi nu miitanii nu boosiftanii amma birrii sassaabuun amma hin ta'a. Rabbumti illee hin jaallataa kun. Bicuusii walii yaaduu wayyu. Bicuusiilee. Biyyaansa Safaariikoom immoo akkoo gizee kana hojjechuu hin dandeessa ture. Gizeetti Itiyoo Telekoom akka kana qarshii isaa dabalee hojjetu ati immoo qannastee. Amma waan inni isinii dhaamuun qaba. Hordoftoota adeerri ani immoo dhaggeeffatootaa fi daawwattootaatti hin quba qaba. Edaan hordoftoonni edaan isinuma. Amma akkasiiti. Ani adda cimtuu ta'uu kiyya. Isinis ni beeytan. Anis isin beeka. Addunyaa guutuuf beeka. Kanaaf cimina kanaan lafa taa'uun hin ta'u. Paartii siyaasaa takka uumeeti. Hojiitti fufuu deema. Na filattan moo nan filattan. Gizee kana maazar paartii siyaasaa wayyaa. Gizee kana ijoollee ofii guddifachuu wayyu. Paartiin siyaasaa yeroo kana an garuu isin filadheera. An isin filadheeraan. Mimee. Warri na filattan lakkoofsa tokko. Warri nan filanne lakkoofsa lamaan isin beeku. Lakkoofsa tokko lamaan isin akkam? Eenyuun filattan filattuu isin amma. Koo nama dannoo argachuu hin dandeessu mimee qoe. Mimee jarri keenya hin filattuuni. Warri ishee filattan lakkoofsa tokko warri ishee hin barbaannu jettan lakkoofsa lama. Paartii takka jaareetiin filannoof dhiyeessuu deema. Cimina kana lafatti hin balleessu. Biyyaan bulcha jeetiin mi'a qaba. Warri na filattan lakkoofsa tokko. Warri na filanne lakkoofsa lama. Hanqasuma. Dhugaa rabbii yoo namni kamiinuu isin filachuu dhiisaan isin filadheera. Haadha akkamittiin filannu obbo maal taatan isin? Yeroo kamiinuu haati haadha eessattuu taate bakka galtee waa nyaachuun dhiistu. So an haadha filadheera. Innaat paartii jennaa? Dhiiraan na fuudha jettee bilaash diddibachaan oolin. Dhiirti kabajaa fi naamusa keetii malee diddibata kan keellaltu.
dhiirti fuulaa fi miila nama dhaaltu dur dabarte naamusaa fi kabajaa ilaalanam kabajaa fi naamusa kan ka'e jabeeffadhu nyaaraa fi rifeensa qaxxalichaan oolin waan rabbiin sirraan jaalanne dhiirti sirraan jaalattu wallee abbuleetti. Waan rabbiin sirraan jaallanne dhiirti sirraa hin jaallattu jedhaa jira obboleessi keenya dhugaadha. Dhugaadha wanti rabbiin jaallate hundinuu bakka bicus yerootitti furata malee namni hariinuu jaallachuu jaallata wanta sana. So kanaafuu waan ta'u gochuu qabna. Bakka focus wanti nu goon personality irratti ta'uu qaba. Malee wanti fiizikaalee wanti ilaalamu ko yeroo dhiyoo keessanii bada. Isa mamara kenni kan jiru. Bakka waggaa tokko lamaan booda ergi wal fuutanii walitti hirumtanii booda waggaa tokko lamaan booda wanti sun bakka hirrachaa deema xiqqaachaa deema. Sanaan booda kan isin bareechee wal bara isin tursiisu bakka amala isin qabdan. So kanaafuu amala irratti haa hojjetamu jechuudhaa fi ergaan kun. Dalagii fuudhi maal abbaa keetiitiif dhalattee duraanu wanni ganda kee deemnee dulloota ni haa godhatuuf maali yaadu. Kuni fuudhee hunjanii ni bar ni haa godhatee janii ni bar fuudhee hunjennuun nuti bar hawaasa keenya. Dhiiraaf immoo ergaan guddaan jiru isa kana bakka isa kana ergaan guddaan dhiiraaf jiru bareechaa dhaggeeffadhaa. Ni haa godhatee janii bar akkasii inni ishee maamuud ni haa godhatee jennaan bari fuudhee hunjennu nuti ganda kee deemtanii waan gartan ni haa godhinaa dalagadhaa deemaa dalagaa fuudhaa boruu guyyaa tokko akhi namun shaantaa kan muhularra taa'u dhuftee khagaafa turaati dhuftee jira. Hoggaate hulaa dhodhoyte hunoo laa shaantaan kee kijiraasin jaa. Miskiina wallaahi waraabeysi yaaboo namni narra foon fedhu jiru anuu hoolaa huqqataan fedhu jecha waraabeysi. Deegi namni fuudhallee jaalate bakka agarteetti kuftee kabajaa of hin balleessin. Namni ulfina qaba kabajaa qaba. Naamusa kee godhii qofootee mudhii jabeeffadhu adaba godhii deemi hashawaa safarii waan dalay dura hashawaa safarii fuudhi malee bakka gartee kuftee maqaan hin balleessinaan. Masigala waan nan jiru ofiin hin taphatin fuutee hin jennu nuti kolkoloo fuutee akkam heerumteedha malee. Maa ustaaz icciteedha jenneenuu sinitti mannee iccitii keenya biyya irratti baastu ta'uu qaba amma kun. Ustaz, maa yeroo icha kana beektu miti isin. Koollee haa ta'u kan koollee iccitiin koollee haa ta'u kan nama biraa feetu ba'aa wajjin ta'uu qabaa kun. Dhugaa rabbii walii fayyaannu ustaz. Walii fayyaannu yeroo kana kool gargaarree wajjin hin jiraanne jiraachuun jabaataa. Jabaataadha dhugaa rabbicha waaqii haqee haasa'uuti. So bakka dhiirris garuu akkuma jedhamu taa'uun qabu. Taa'uun qabu. Kun teenyaan immaa kun badii biraati dhugaa rabbii kun. Amma danda'u ni carraaqa. Isheenis amma dandeessu ni carraaqti. Yerootti walitti kompeertee waan ta'e uumuu danda'a. So akkasitti malee bakka dhiirri qofti amma yeroo kan. Ta'u godhis yaa gosu dhugaadha. Yeffiraaki. Ni malan godhe. Maali inni gurbaa maaliif mana fincaanii yeroo dhattu? Irratti agdate si haa gosu. Namiti madooshaa. Suumana kunoo amma ijoolleen irra kanne karatti mana fincaanii dhannu dhabne gaafa mana fincaanii dhaqu irra kakaa'e amma situ poolisii taama poolisiin taama maalitti gaafa barattee fixxu. Poolisii. Nama boolla fincaanii amma kana ga'u keessa asiif as gidduu isaatutu fagootti diina dhaama. Yeffiraaki shillichi. Sirreessi gurbaa sirree waan jechaa nama dhabsiistaati. Hin sirreessitu taanaan. Qabila kana. Kenna. Laatuuf saggaay. Wayi barataan akkasiis jira kenna. Maal fudhachuudhaaf? Kana dhugee cololo kenna. Warri mee mana fincaanii dhaxxanii mee? Boolluma siifas gidduu isaatti hammee nagaa miti waan saayii akka yeroo gibbii baranna tokko mee? Maaloo dhiisaa? Nagaa miti. Maal kun? Dhugaa rabbii waan nama ajaa'ibu kun. Kennaa jedhaa mucaanee lafumaa kee. Qaxxitaa baqa. Waa tokkotu hin jedhin diimaa kennitaaf. Waa tokkotu hin jedhin bakka mooraa mana barumsaa keessaa ariita bakka. Akkas hin taane barataan akkasii ammas booddee rakkisaadha. Tiiturummaa raawwatte baga sare namichi bakka goobas. Waggaatu yuudamii kanatti murteessu maali? Mootummaa isatti waggaa 5 murteessan hin qomadha. Leela daa'ima waggaa 3 4 qabatte kootta na bira kaadhu. San dhiisiteetuma akka dhiisu nagarta wallaahi.
tarsaasee sitti agarsiisan tush maal jedhaa jira namichi sammuun namaa kun dhugaa rabbi al tokko maal jechuudha kun amma Tiyya taate moo bakka illee tiyya taate godhe ajjeese kaasa dibroomaat jiranii rabbi sabriina haa kennu duutee jirti na awwaaltanii na eebbistanii akkuma baatan gabbaatanii iyyitan kala. Isaayyuu maqaa rabbii haasaatiif kun maqaa rabbii haasaa waan akkasii haasaa kuni ol kan nu kenname maaliif mormaa ol kan si kenname maaliif namni akka harreetti yaadu baay'ee danachaa jira dhugaa rabbiin isiniin jedha baay'ee danachaa jira. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani kan ajaa'ibe isa malaaxicha gurbaa qululluu saree akkanatti haasa'u osoo hin taane ka isa viidiyoo waraabaa jiru sun jechoota isaatiin osoo mucattii tees na bira kaahatteeyyuu sii tarsaasaa jedheen kun ka bira jiru hoo in kolfa beektan sanirraa ammoo oromummaa naqate islaamummaa isaatiin wallahi jedhaa ummanni oromoo namni naannoo isaa jirtan naannoo inni jiraatu Dubaay keessa jiraatu jedhanii naannoo inni jiraatu machees namni tokko naannoo isatti dhiyaatu hin jiraattanii yoo nuti jakan tajaaddiftan isinuu sanuma jechuudha. Buru balbala keessan dhufee daa'imman keessa isii tarsaasa jechuudha. Qoshaashaa nama namummaa qabu nama biyyaaf hin taane kanamaaf hin taane daa'imattii tiyyaa hin ta'u jedhee bara daa'imattii tiyyaa tarsaasee awwaalaa jedhu jarra maal ta'a raggaram deemaarra osoo kun asii gurri asitti waan nagahaa dheebotee waan nagahaa yoom dhageenya jennee dheebonnu asitti sareen akkanaa wasakni akkanaa waan akkanaasa na'anatullahi alayka abboo rabbi du'aan kennuu dhageessu saree godhee rabbi si ajjeesu saree godhee osoo lubbuun jirtu rabbi saree godhee si ajjeesu obbo. Dhugaadhaan bakka yeroo wanta akkasii jedhamaa deemu amma namni akkasii kun intani teenshinii nama bakka ofitti saabuudhaaf miti wanti inni kana gochaa jiru. So wanta akkasii immoo yeroo irra deddeebi'aa deeme gara dhugumaatti deema. Haasawwan hundi isaa kun baay'ee dhugaa rabbii waan nama ajaa'ibsiisu. Tokko illee sirraan barbaadu yoo musliima taate maqaa rabbiin keessa tokkicha kana itti amantan si qabeera. Yoo pheenxee taates maqaa waaqayyoo isa jiraata kana si qabeera. Viidiyoo kana nama 10 nama 15 amma badan uummata biraan akka sheer gootanii biraan naagessan kabajaa isin gaafadha. Dhaggeeffadhaa namni obboleettii abdan hin jirtan. Viidiyoo sodaachisoo, viidiyoo qalbii namaa cabsu, viidiyoo miira namaa tuqu, viidiyoo akkasitti ijoollee kana irratti geggeeffan gocha saalfachiisaa dargaggoota 4-3 Wallagga Gimbii keessatti qullaa jira uffanni irraa ba'e amma qalbiin jala cabutti amma leeyya'anitti amma saalfatanitti gochaan akkasirra gahe kun viidiyoo kana sheer gootanii qaama seeraa biraan akka naageessan qaamni seeraa ijoollota kanarra gocha akkasii raawwatan biratti akka tarkaanfii irratti fudhatanii viidiyoo kan sheer akka naagodhan anumaa seerraan barbaadu har'aan siniin jedha. Amma sikkuu seerris yeroo jara kana qabu ejjennoo gaatee irratti hin fudhatu. Mucattii ishee baranaa agartanii ta'utti waggaa 25. Waggaa 25 jechuun bakka waggaa tokko lamanii hidhama sanaan booda bakka firii biriidhaan achi ba'a. Innaa wanta akkasii kun namni akka inni waa sodaatu gochaan jiru. Seera akka inni sodaatu gochaan jiru. እንግዲህ የሰው ልጅ የት ወጥቶ የት እንደሚቀር አይታወቅም። በሰላም ስለወጣ ሰው ሲራመድ ጤነኛ ይመስላል። እንደዚህ ወጥተን ለምንቀርባት ዓለም መባላት የለብንም። ገባችሁ? መስማማት ነው ያለብን። ሞት አይቀርም። ያው እንግዲህ ልጅ ከየት እንደመጣ አይታወቅ፣ ሰፈሩ የት እንደሆነ አይታወቅ። ያው እዚህ ሞቶ ነው የተገኘው። ይታያችሁ እንግዲህ አያሳዝንም? የሰው ልጅ ወጥቶ ሲቀር ስሙ አይታወቅ፣ አድራሹ አይታወቅ። ተመልከቱ። ስም ማን ነው? ምትኩ። የሰፈር ነው። ሩቅ ነው። ሙት በቃ ሙት። እና የሰው ልጅ በቃ እንደዚህ ሞቶ ይቀራል መንገድ ላይ። ያሬድ ዱዓ ሱብሲሳ ጅራሙ አጄሴት ሙጫ ያሬድ አጄሴ ሙጫ ሱብሲሳ ጅራ ታሸው ሳይታወቅ ምን። ስለዚህ ተፋቅረን እንኑር በዚህ ቻለ። እሺ መልእክትህን እንቀበላለን እኮ ማን ንገሩ ማልቅ
Yared will become. Garuu ko qalbiin isaa baay'ee namatti tola dhugaa rabbicha. Qalbiin ni hojjetu. It's amazing. Mucaashee kana ka dhageessaniitu jedhee yaada gara Tigraay keessatti kaleessa ajjeefamteetti. Garuu bakka duuti kun amma salphataa jira miti. Ergasii kun namni tokko du'eera jennaan mataa qabnee eeyyamine. Akkasiin amma garuu wanti sun hafee jira. Du'eera jennaan bakka hooma hoolaa hooma hayawaana wayii du'e siyaarraa amma. So wanti kun garuu amma yoomitti akkasitti fufa. Namnis waaqa sin sodaatu balaan akkasiis narra gahaa jedhee wanti inni sodaatu hin jiru. Amma yoomitti wanti akkasii kun akka inni itti fufu hin beeku. አላፍርብህ አምልኮቴ የማትከ Amma isheen kun immoo Islaama moo Kiristiyaana jennu? Dhugaa Rabbiin natti himameemi. Maa inni akkas amma ta'uun? Yookiin amantii sana fakkaachuu yookiin amantii isa kana fakkaachuu. Kana lamman keessaa tokko. Mucaan keenya kunoo akkuma ilaaltanu mucaan musliimaa beektuuni mucattii jedhee yaada. Kunoo morma isiitti maaltu jira? Mahatabiitu jira. Aadaa naannoo sanaa beeksisaa jirti moo jira miti aadaan tokko aadaan musliimaa wajjin bicuu siita qaaranii jira tokko jechuun aadaadhuma sana keessatti uffannaa irratti. Amma mataa qullaan hin ta'u aadaa musliimaatiin hin jiru. Asirratti hin ta'u kan musliimaatiin hin jiru. So wanti kun bakka amantii ofiitiin baay'ee adda ta'aa deemaa jira. Yeroo adda ta'u intini sana dhiisuudha aadaa sana. Dhugaa Rabbiin isin jedha. Aadaa koo hin fudhaan amantii koo hin fudha malee laammas taana. Garuu aadaan amantii baay'ee deeggara. Amantiinis aadaa deeggara. Walii wajjin deemi baay'ee bareeda. So waan kanaan deemsifna malee haala si namatti jirtu kun baay'ee dhugaa Rabbii nama sodaachisa. Waan tokko yoo isin itti himtanis inaaffaa wayii fakkaata beektu. So kanaafuu calluma jechuudha bakka jara akkasii kana. Wanti isin gootan wanti isin haasoftanis waa tokko geeddaruu hin dandeessan. Yeroo baay'ee itti himamee jira. Ustaazonni gurguddaanis itti himanii jiru. Jarri garuu waa tokko waan kana sodaatanii jara bira hin jiru beektu. Innaa sagantaan har'aaf qabanne kana fakkaata. Irraa waan baay'ee akka baratan abdiin qaba. Viidiyoo taanutti hamma wal agarrutti. Bye.